baay'ee namatti tola. Egaa akkasii milkaa'eetoo deebitee daawwattoota akka ol agartu hawwii guddaan qaba. Sirba hojjechuun chaalenjii akkamii qaba? Opportunity akkamii qaba? Keessumaayyuu aadaa Oromoon aadaa baay'ee qaba. Aartii barbaadde irratti hojjechuuf opportunity baay'een akka jiru wanti hin qabu, wanta nama mormisiisu miti. Chaalenjoonni hoo maaltu jiru? Amma duratti maadaama golee jette sirba san baasuuf baay'ee akka dhamaate akka rakkatte chaalenjii tokko tokko nu kaasteerta. Maal inni mee sirba tokko hojjechuuf artistiin tokko lafaa ba'aan tokko ka'ee waan hawwe tokko waa'ee hawaasa jaalatu tokko hojjechuuf ispeeshaalii aartii Oromoo kana wal qabsiisitii mee nu kaase. Wanti aartii Oromoo kana keessa jiru waa'uma madaama golee amma inni kanaan baay'ee walirraa fagaatu beektaa. Nama keenyatti maal rakkooni? Namni keenya yeroo baay'ee bakka tuwwoozoon jirutti kaata malee jalaa tokkotee waa guddisuun beeku. Siigalee amma otoo ani dhaqee sirba akkanaan hojjechaa jira. Maaloo waan akkanaa irratti yoo xiqqaate uffatuma shubbistoota na gargaareedheeni abbaan qabeenyaa Oromoo tokko yookaan immoo bulchiinsa magaalaa tokko yookiin aadaaf turizimiin kanuma isin gargaaru. Simmoo sitti ulfaata. Mindaa nyaachatti mindaa keetirraa qusattee osoo kophee bitachuu qabdu otoo kophee hin bitatin osoo suufii gaarii uffachuu qabdu otoo hin uffatin osoo nyaata gaarii nyaachuu qabdu ofitti hir'istee kan hojjettu achirraa waa argachuuf miti. Argannaa yuutuubii maal akka ta'e hin beektu. Sinitti immoo waan barbaachisu natti fakkaatu. Namni yuutuubii irraa waan tokko argachuudhaaf miti kan hojjetu. Namni kan hojjetu aadaa isaa keessa isaa kan jiru quuqama keessa isaa jiru yookaan ergaa keessa isaa jiru dabarfachuudhaaf. Kana keessa immoo aadaanii fi seenaan saba tokko akka guddatuuf. Yeroo baay'ee namoota artistoonni gurguddaan karaa irratti gaafatanii miliyoon 100,000, 200,000, 300,000 kan kennu namoota xixiqqaa dandeettii qaban kana laallee baasuu irratti. Darbees immoo artistoota tokko biratti namoota akkanatti ol deeman uffata namaa qooda laallu. Yookaan immoo bifa namaa qooda laallu. Wanta sammuutti namni qabate. Maalinni dandeettii dhabuu waan biraa, birrii dhabuu waan biraa, akkatti cabsee waan sana keessa darbu dhabuu waan biraa. Kana furuuf immoo nuti. Namichi kun dandeettiin qaba yeedaloo itti hanqata. Namichi kun dandeettiin qaba walaloo itti hanqata. Gama artistiitiin, gama artistoota Oromoo artii isa jala jiru yookaan immoo artistii isa jala jiru kotokkotee baasee guddisuutiin jechuudha. Gamooti abbaa gama qaama dhimmi ilaallatuu fi abbootii qabeenyaa Oromoo quuqama aartii Oromoo qabaniitiin immoo isinillee dabalate miidiyaa kanarratti qophii kana qopheessuu keessaniif ani amma daayireektii anaa dhufee 50,000, 100,000 naa kennu yookaan kilippii guutuun hojiisu. Miidiyaan kun yoo hin jiraatin eessarratti hirmaadha. Miidiyaan kun immoo cal jedhee miti kan dabarsu yeroo qilleensa daqiiqaan tokko qarshii meeqa. Miidiyaan kun quuqama qabuuf qophii aartii kanarratti hojjeta. Abbootiin qabeenyaa jiran yookiin immoo namoonni qaamni dhimmi ilaallatu immoo isinumaa yoo deeggare qixanu deeggareeti. Darbees immoo artistoota Oromoo ol deeman xixiqqaa kan maal isin gargaaru yeroo cira dhaabbate seenaa isaa ta'a boru. Namni kun cabsee ba'a. Namni kun nama guddaa ta'a. Miidiyaa irratti akka nama immoo gaafa carraa argate nama kana galateeffata. Isaafuu carraa guddaadha. Isaafuu seenaa guddaadha. Kanaaf ani baay'ee rakkoo guddaa kan agarsiise tokko rakkoo yerooti. Yeroodhaa ani ji'aattan itti deebi'a. Ani mindaatti yeroo 3,000, 4,500 kenne. San booda anafti 7 geechuu waan ta'eef immoo ganaa ji'aattan immoo eeggatanan immoo waan ittaan hojjedha. Kanatu yeroo nu yaalaa fudhatee deemaan. Darbee tooyuu yeroo ani yeroo hin qabu. Istiidiyoon tokko immoo amala badaa qaba. Keessattuu wanta gorsa ta'uuf wanta carraa kanaan dabarsuu barbaadu istiidiyoowwan sirboota afaan Oromoo hojjetan ijoollee Oromoo ta'an sirees dhugaa ergaa guddaa dabarsuuf hin barbaada. Yookaan akka namaa hojjechuu hin barbaada yoo ta'e dhiisuu qabu. Warri biraa jiran warri hojii gaarii hojjetanii namoota biraa laalimee warra saba biraa akkanatti harka irratti si baachuu kajeelan maal si goon daqiiqaati barbaade keessatti si hojjetu keenya garuu maali? Ani nama gaarii namni ani arge Gaajoo Xilaa Oomichaadha. Amma jechuudha iddoo baay'ee arge dhaqee argeera gateen deema 2,000, 3,000 narraa fi miti gateen deema maalan godhadhee yeroo hin qabu kaan isaan har'a si beellamanii nama biraa qabatee si eegaa walitti himte sin dhaga'u ati immoo sa'a 3 sa'aatii 4 gatee san booda gattee deema.
waan akkanaa kana oduu dhiisanii tokko suusii keessatti kufuun ammas hunda fudhataman qabu. Namni waan godhu tokko likkuma daangaa isaa eeggatee otoo godhe. Siigalee gaafa suusii keessatti kufaa deemtu tokko hojii kee fiixan hin baastu. Lammaffaa namni hojjechuu dhufa si bira itti yaade waan sanallee kabaja kennuufii qabda. Kanaafuu isaan of eeggannaa guddaadhaan artistoota Oromoo gadi quucarsaa kan jiru isaa waan ta'eef isaan of eeggannaa guddaadhaan hojjechuu qabuun jedha. Ani amma naa gamnaan gaajoo bira naqee gaajoon sa'aatii inni barbaade. Mucaa hojiitu mucaa ol deemu baay'ee nama filatamaadha. Waan ati jetteen akkamitti akkana godhuu siin jedha malee nama akka kaanii. Kanaaf caarraa kanaan adaraa kanan jedhuun istiidiyoo sirba afaan Oromoo warra hojjetan warra Oromoo ta'an ijoollee asiifachi hin raaginaa hin qaban hiyyeeyyiidha. Tiranspoortii kireeffatanii dhaqu. Gaafa achi dhaqan immoo hojjetanii hin galan. Ammas boruu nama biraa amma gaafatanitti immoo rakkoo biraadha. Kanaaf wal quucarsuun hin barbaachisu hin jedhaa. Kana wal qabsiistee jechuudha. Amma warra baay'inaan kan hojjetan warra dhuunfati miti. Baay'inaan akkuma biyyattiitti yoo ilaalle aartii ilaalchisee mootummaan aadaa fi duudhaa biyya kanaaf wanti inni lafa kaa'ee hin jiru yookaan immoo iddoon wanti gaariin tokko itti hojjetamu istiidiyoon firii sarvisii kennullee biyya biraatti ni jira. Daddaraaroo warra kan guddisu biyya biraatti biyyoota guddatanitti ni jira. Mana tiyaatiraa bareedaa jira. Fiilmiin iddoo itti hojjetamu Hooliwud amma fakkeenyaa yoo fudhatte mootummaan harka keessaa qabu. An akka Booliwudis kan warra Naajeeriyaas kan warra Hindiis yoo fudhatte fiilmii Hindii amma baay'inaan addunyaa irratti beekamaadha. Ati yoo waan tokko wanta biyya sana wanta duudhaa biyya sanaa kan agarsiisu hojii tokko yoo hojjette deemteetuma achitti wayi beeksifachuudha. Sana booda lookeeshinii si filachiisu malee ati hin dhamaatu harka caalu jechuudha. Wantoota hojjettus immoo egaa hojjettee booda kan hojjettee deebistu. Maaliifin yaadni kee sun biyya fayyada taanaan akkasii keessatti hin duuneef mootummoonni ni hojjetu. Asitti garuu hin baramu. Bara sirna dargii keessaa wanni tokko jira jedhamaayyoo. Arti kaampii wayii kaampaanii wayii jiraayyuu garuu kan akka fiilmis wanni itti baay'atus to'annaan itti baay'atus ni jiraayyuu. Ergasii immoo amma hin badeen dhumtuyyuu. Amma namoota dhuunfaa irratti dipendi ta'urra amma yaadni si keessa jiru hin badaa jechuudha. Osoo qarshii qabaachuu baatte. Si galee qarshiyyuu qabaattee immoo yeroo keessa gubdee wantootni warra dhuunfatiin hojjetan yoo rabbuma sodaatanii akkuma asuu jette yookaan immoo nama hojii ta'anii yoo hojjetan malee kwaalitiinis gadi si alaa bu'uu danda'a. Kanaafuu warroota socho'aa jiran kana qofa osoo hin ta'in mootummaanis aadaa fi turizimii qofti dhaabbatee maal godha? Si galee mootummaanis waan kanarratti hojii kooti jedhee ispeeshaalii Oromoo afaan Oromootii irratti baay'ee jiru. Kanarrattis osoo dhaamsa wayii dabalte. Maaltu ani wanta na gaddisiisu keessaa tokko jechuudha. Amma hin hojjetta ati dhamaateetu hojjetta maallaqa isaan hin gaafanne yeroo isaan hin gaafanne dhamaatee hojjettee finishingi irratti yeroo xumura irratti hidhattee to'i eeyyamallee argachuudhaaf yeroo itti rakkattu jira. Walaloo barreessii fidi jedhamtaa. Walaloo barreessitee fidde immoo aayidiyoon nu dabarse jedhamtaa. Hin dabarsitaaf rakkoon qabu. Ati waan mataa keetiin hojjettu bee waan saba kana bakka bu'u hojjetta malee. Ani waan keetu bakka bu'u miti kana hojjechaa jiru. Maallaqni narraa hafee miti baasaa kanan jiru. Garuu waan keessa koo jiru suni waan saba sana ibsu namicha sana dabalatee namicha aadaa fi turizimii keessa jiru sana dabalatee jechuudha. Mootummaan xiyyeeffannaa aadaa fi turizimii irratti hin kennine. Amma ta'e magaalaa Finfinnee naannoo Shaggar kanatti wanta ta'e miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti na argate inditteer itti dhiyeenya isaanii qabu waan ta'eef hin beeku ammas hunda uffata haalota duudhaa maal ibsan kana amma tokko nan arga maal akka ta'e garuu hin beeku. Tariitii kabaruma ittiin nama fakkeessuuf ta'uu danda'a dhugaadhaaf immoo quuqqama keessa isaaniitti qabaachuu ta'uu danda'a garuu immoo uffata uffachuun bichaan Oromummaa ibsu. Aktiin ati gootu ichi hin dabre gocha ati gootu nama ol deemu. Fakkeenyaaf ani amma Shaggarii Finfinnee irratti hojjechaa jira siin jedhami yoo xiqqaate biiroo 4-5 gaafadheera. Maaloo seenaa fi aadaa magaalaa kanaa kan ibsu
Iddumallee salleekti godhaati ayyama naa barreessa sirba waraabsaafanii. Tole akkana goona mee abaluttan bilbila san booda bilbila sirraan kaasan. Ani cal jedhee diroonidhaan shaggar achi wantoota dhaabbadhee yookaan immoo iddoo gaara wayiirra dhaabbadhee gadi fudhachiisee yoo tokko shuutingi san booda magaalaa Finfinnee agarsiisee hojjechuu nan danda'a. Garuu duudhaa fi seenaa magaalaa Finfinnee magaalaa shaggar ibsu in detail keessa seenee gochaan agarsiisee otoo sirbi kun waraabame geetu qofa ibsa. Warra uffata uffatee biiroo keessa ol sanuu ibsu. Maal uffata uffachuun barbaachisa yoo kana godhe. Irra yoo ilaaltu hin fakkaata waan gaarii fakkaata. Ani waan gaarii dhedheen akkasitti fudhadha. Gaariidhas immoo wannicha gochuun. Anaafis ta'uu baatu ija namaatiif gaafa sooshaal miidiyaa dhabboo gaafa namni biiroo isaanii dhaqu magaalaan kun Oromoo gaadhee namni ilaalee bahuu danda'a. Garuu akkuma uffataa sana keessi keenyas ta'uu qaba. Irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Akka duudhaa fi seenas baasuu qabna. Uffatichi boru ciccitee bada. Wanti har'a hojjetamu kun immoo dookumentariidha waan seenaadhaaf galmaa'ee lafa taa'u. Kanaafuu isaan dhaabbanni waan kana deeggarullee jiraachuu qaba. Maal abbootii qabeenyaa meeqa shaggar keessa jira? Abbootii qabeenyaa meeqatti kooyyeffachaa jira? Abbootii qabeenyaa meeqatti asaalam ganaa dhaabbanni tokko bulchiinsa magaalaa Sabbataarraa xaalayaa barreeffadhu kootu waan kilippii kana danda'u siifin kenna naan jedhee ture. Nan beeka wal beekna waan si ajaa'ibu namoota baay'eedhaan. Wal beekna tariitii yeroo dhabanii yeroo si dhabuun jedhamu maal xaalayaa yoo namaa yaadde xaalayaa guyyaa takka barreessitee namaa kenni tabe yeroo si dhabuun aan jechiisu. Tariitii immoo hojichuma irrattuu akka aadaa fi duudhaan kun mul'atu hin barbaadanii. Tariitii akka namni gargaaramu hin barbaadanii waan isaa siin galu beekta. Namni biraayyuu akkana siin jedhee gaafa kana faas deeggaruu didan agarta. Kanaaf hundi keenya kutannaadhaan keessaa amma alaatti aadaa keenya guddisuuf yookaan yoo wal qaban yoo bittinnoofne wanni ta'u hin jiru. Bittinnoofnetu maafna. Maal amma mixii mee ilaali akkamitti laga ceeti. Mixii nama iddoo takka taate bishaan fudhatee deemu walitti hidhamtee maaliif laga ceeti. Kanarraa waan baay'ee amma mixii yaaduu dadhabnaan. Amma mixiin akkanatti walitti hidhame galaana kanan caayettee galaana sana ceetee nu agarsiiste akkamitti isa laallee namni sammuu warri sammuu bal'aa qabnu warri waan baay'ee hojjechuu dandeenyu warri riqicha adda addaa hojjechuu danda'u namni sammuu uumama waaqni badhaasee kenneef hammana yaaduu dadhaba. Kanaafuu xiyyeeffannaa guddaan aadaa fi turizimii irratti kennamuu qaba. Tokko artistoota Oromoo kan urufa keessa bittinneesse kan namumtuu wal beeka. Miidiyaa qofa irratti wal beekna. Akka caarraamoo iddoo qophii tokkotti wal agarre mucaan kun abaluu miti jenna. Maaliif aadaa fi turizimiin Oromiyaa kanarratti hojjettee artistoota Oromoo tugeezarii tokko qopheessee guyyaa lamaaf guyyaa tokkoof maqaa tokkoon isaanii akka wal baran maal hojjechuu akka qaban haala mijeessee galmi instituushinii wayiitu jiraachuu qaba jechuun akkuma biyyattiittis ta'u mala akka Oromootti Oromoo Art Institution maqaa kanaan namoonni dhuunfaa kan hojjetaa jiran jiru garuu kan mootummaa kan ta'e jiraachuu qaba. Kan artistoonni itti wal argan, kan artistoonni hojii itti mari'atan, kan artistoonni itti wal gargaaran iddoo wayii jiraachuu qaba. Iddoon eeyyamuuf achi keessatti maateeriyaalonni immoo jiraachuu qabu. Waan akkasii jechuu barbaade kana. Dhugaadha inni ilaali anuma nama isin jedhe kanarraa gaa yoo namni quuqama qabu biiroo san keessa jiraate akka mootummaatti soo ta'e mootummaan nama qacaree achi kaa'ame. Akka waliigalaatti namni achi keessa jiru sun yoo xiyyeeffannaadha waan sanatti kenneen hojjenne ta'e maal bu'aa qaba isa rakkoon achi jiraama rakkoo cimaan tokkoon biiroo waan kana aadaa fi turizimii jechuun hiika mataa isaa danda'e qaba. Aadaa irratti hojjeta turizimii irratti hojjeta bakka jirutti fakkeenya aanaa tokko irratti magaalaa Shaggar aadaa fi turizimii mataa isaa qabaame. Magaalaan Shaggar aadaa fi turizimii yookiin immoo aartiiwwan Shaggar ibsan irratti xiyyeeffatee artistoota naannoo kana jiran filatee irratti agarsiisa waan hojjetiin yaaduma biiroo ta'a jechuudha. Kanaaf wanni akkanaa kun gara fuulduraatti xiyyeeffannoo aartii sana qofa odoo hin ta'in miidiyaan kun illee akka gargaaramutti instituushiniin dhaabbachuu qaba. Alaa amma keessatti mootummaa caalaa yookaan humna qabu jira. Maaliif jennaan dhuguma quuqama jira taanaan miidiyaalota kanarratti hojjetan kanaafis maal godhamuu qaba. Warroota immoo aartii keessatti hirmaatanii ta'e waa'ee aadaa fi duudhaa keenya fuulduratti baasuuf yaadan kanas maal godhamuu qaba jedhee mootummaan xiyyeeffannoo itti kennuu qaba. Kanarratti xiyyeeffannoon hin jiru.
Egaa dhaamsi kee akka qaamni ilaallatu bira akka ga'u jechuun ani si waliin qofa osoo hin ta'in warroota kanaan dura dhufanis waan akkanaa nan haasofsiisa jechuun isin ispeeshaalii warri artii keessa jirtan chaalenjii jiru waan beektaniif chaalenjii sun akkamitti furamuu qaba jechuun artii jechuun eega saba tokko mul'ise eega uummata tokko mul'ise waan baay'ee lallaba gaa artiin kuni humna artii mootummaanis hubatee artiin akka gargaaramu artistoonni immoo akka deeggaraman kan jedhu namoota biraas yeroo baay'ee nan haasofsiisa dhaamsi keessa gaa akka qaamni ilaallatu bira akka ga'u abdiin qaba dhumarratti hojii baankii fi artii hojjechuun innuyyuu chaalenjii mataasaa ta'e qaba jedheen yaada duratti hojichumaayyuu hojiidhuma artiitu hojjechuun chaalenjoota jiran irratti haasofneerra gama immoo amala hojii keetii yoo fudhannu yeroo baay'ee waan barbaachisu natti fakkaata ispeeshaalii baankiin daldalaa yoo deemnu namni irraa hafee miti kaastamariin hiriira taaksii kana wajjin chaalenjiin qabu hojii artii akka yeroo barbaadu atis kaasteera. Tariitii ammaan warri galateeffachuu barbaadu manaajarri koo ammas hunda nama na rakkisu miti. Na deeggara na gargaara nama keenyas waan ta'eef haa galatoomu jedha carraa kanaan. Inni akka akkanaatiin naqaa waa'ee artii kanarratti akkana jennaan innis nama quuqama qabu keessaa isa tokko waan ta'eef aadaa fi duudhaa isaa irratti tokko illee duubatti nama jedhu miti na deeggaruuf jechuudha. Inni na deeggareera garuu itti fufinsa akkas ta'uu danda'a kan jedhu baay'ee ulfaata. Ati siin jedhe sanbata tokko ani dilbata kanan boqonnaa qabu. Dilbata yoo dawwaltu iddoo akkanaa deeme yookaan nama beellame siin jedhu si beellamaniituma walakkaadhanii sa'a akkanaati amma akkanaatti nama beellame kaasiin jedhu sa'a sana booda godhatteeti immoo galuun na qabdu gaafa fixataa immoo ganama hojii seentaa bultee hojjechuuf ana amma bulee hojjechuuf na rakkisa tokko maatiin qaba lama achi bultee hojjettee ganama hojii gaafa seentu hojii baankii maallaqa hojjetta maallaqni immoo wanti harkaan lakkooftu dogoggoruu dandeessa si galee maashinaan himti kan lakkooftu maashinuun dogoggora maashinni amansiisaa miti amma so baay'ee ulfaataa beektaa. Sammuu kee amma dhiphistee achii galtee immoo walaloo barreessitaa yeedaloo itti baastaa yeroon argattu ishii kanaa walitti qaqqabattee gaafa deemtu immoo achitti immoo chaalenjii biraas quunnama gaafa kalaandariin cufaafaa guyyaa kalaandariin cufaa kalaandarii yaa cufamu yoo jedhame guyyaa kalaandariin cufaa sagantaa qabatta waan ta'eef kuni baay'ee ulfaataa haala kana hunda garuu maalli natti amma fedhes maal jedhu quba ofii ofirraan kutan jedhamaa mitire amma fedhes ulfaatu aadaa fi duudhaa kee irratti kaayyoo qabdu san galmaaf gahuuf dirqama hirmaachuu qabda jechuudha. Egaa dhumarratti immoo dhaamsi dabalataa akkanaa kaastu kanan barbaadu artistiin tokko akka lammiittis ammoo akka ogeessa artiittis artiin nageenya lallaba. Artiin waan baay'ee lallaba. Gama nageenya biyya kanaatiin immoo haala amma wantoota amma haala biyya keenya keessatti argaa jirru sanarrattis dhaamsa yoo qabaatte jechuun yoo nageenya jiraate hunduu kan ta'u carraa kanatti fayyadamiiti afaan artiitiin ta'uu danda'a afaan dhaamsatiin akka barbaaddetti carraan sii kenna. Sirba kiyya keessa ni jira amma dhumaatti yoo dhaggeeffatte shawaa fi walloo kamiseeni yaadeen gandaani faffagaanus teessuma lafaani ladhu tokkuma umaraa fi oromummaani yaadeen gandaan kan jedhu jira amma dhumaatti harargee baalee fi arsiillee yaadeen gandaan booranaa wallagga gujiillee ladhu tokkummaan. Naaraante hagam fidoo keekeessaa barbaade nabi iddooleessaa. Naaraante hagam fidoo keekeessaa nan barbaade nabi iddooleessaa. Shawaa fi walloo kamiseeni yaadeen gandaani hundarraa humna tokkummaani yaaddu tokkummaani faffacaanu teessuma lafaani yaaddu gandaani nuti dhiigaa tokko sabaani wantaana oromooni harargee waalee fi arsiillee yaadeen gandaani booranaa wallagga gujiillee yaaddu tokkummaani faffacaanu teessuma lafaani yaaddu gandaani nuti foonii tokko sabaani wantaana oromooni jimaamaa takkal karrayyuullee yaadeen gandaani faffacaanu teessuma lafaani yaaddu tokkummaani nuti dhiigaa tokko sabaani yaaddu gandaani waliyyaa gallu walumaani.
Kana jechuun maal jechuudha? Oromoon tokko biyya nageenya hin jirretti immoo bishaan dhuguun ni ulfaata. Kun humna kiyyaa ol ta'ullee akka artiitti immoo dirqamni waan kun itti makameef maalidha? Egalee wanti kun tokkummaan kun itti makameef yaadiin gandaan mul'atu tokkummaanii. Suni maaliif itti makame? Tokko yoo nu itti qoqqoodamuu baanne, yoo nu itti tokko taane, yoo nuti waa hundaa walii galle nageenyi waan salphaa ture jechuudha. Kana hundumaa maaltu fidaa? Namni yaadan gaafa waliin galle. Namni lafa bichaa miti. Yaanni namaas mana tokko keessa dhalatee qoqqoodamaa mire. Ati waan biraa yaaddaa, hangafti kee waan biraa yaaddaa, sun kee waan biraa yaaddaa. Kun immoo rakkoo mataa isaa danda'e qaba. Kanaaf rakkoo kana keessaa bahuuf nuti tokkoomuu qabna. Ati amma maqaan kee Walda Goorgis ta'uu danda'a. Kiyyammoo Geetudha. Tolasaan immoo isa. Caalaan immoo achi jira. Namni caalaadhaa yaamamu kana bichaatu Oromoodhaa yoo jettee namni caalaadhaa yaamamu kun Oromoo ta'uu dhiisuu danda'a dhiigni. Oromummaan dhiiga malee maqaa miti. Oromummaan fakkeessuu miti. Namni hundumtuu immoo Oromoo ta'ee maal ta'uu qaba? Walii galuu qaba. Wal ta'uu qaba. Wajjin deemuu qaba. Yoo waliin taane, yoo wajjin hin deemne, yoo walii galteen hin jiraanne diigamuutu dhufa. Jeequmsa keessaa immoo wanti argamu tokko jira natti fakkaata. Fayyuma kee oduun dheessi jeesee obboleessa keetu na jibbaa, eessummaan keetu na jibbaa. Ana duubas waan tokko yoo jiraate gareen na deeggaru sun sana wajjin jibbamaa jechuudha. Gareen kee immoo dhufee garee kiyya keessa tokko ajjeesuu danda'a. Warri na duuba jiranis akkasumatti garee kee kana jibbaa deemuu ta'a. Maal jechuudha kuni damee jibbaa bal'isaa deemnaa jechuudha akkanatti yoo ta'e. Kuni fala miti. Kan fala ta'u maaliin? Ati garee wayii nama si duuka jiru nama si follow si godhu duuba qabda. Anis followeroota of duuba qaba. Aniifati. Gaafa tokko taane warri nu duuba maal nurraa baratu? Tokkummaa sana nurraa baratu. Wanti hundumtuu wanti jibbinsa bal'isaa deemu sun maalitti damee lama ture hiimi? Damee tokko ta'a. Tokkummaa jechuun kana. Kanarraa waa hunda jechuun hunda haasa'urra waa hunda hojjechuutu irraa gaariidha. Kanaaf waaqni Oromoodhaaf tokkummaa yaa kennu afaan wal du'aa beeksisu jenna. Hayyee Geetuu turtii gaarii waliin taasisne egaa kanumaan kan walii kennu miti yeroo biraa immoo egaa amma waa'ee Shaggarii fi Finfinnee irratti yoo xiqqaate ji'a lama yookaan ji'a tokkoof waa'een booda deebi'uun koo nafuu yoo baay'ate immoo hanga ji'a sadiitti sirba Finfinnee fi waa'ee dhimma Finfinnee fi Shaggar irratti hojjetame qabadheen deebi'a jetteerta. Yoo dheerate ji'a lamaan booda milkaa'isiin jenna Rabbi si haa gargaaru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya isa daawwattan fakkaataa turtiin keenya kan Geetuu waliin taasisne akka itti bohaartan akka itti gammaddan abdii guddaan qaba. Yeroo biraa keessummaa biraan hanga deebinee wal agarrutti nagaan tura. Bondiya dubatu bondiya gungu kana jese rangare motu dibe kutu gutiya oge doni ke na darbini rontu loliya gurba re ko na darbini re ni rari me saga badelu be kani wata ni rob ke raga bajam be kani Namatti furtuu biyyo keenyuma nurraa guutanii boqaa baatanii yaa warra dhugaa dabsu wayyo yaa warra kaleef deengaddaa deemsa ejjannaa eeggadda yoo walitti qoosuu ta'e walli buu ta'e wal jeequu ta'e nutti fudhannu beekacha
robe kaja kales dalaja orake kaja